Beeksisa kitaaba uumamaa. Museen kitaaba uumamaa barreessee kan xumure dhaloota Kiristoos dura bara 1513tti lafa onaa Siinaa keessatti ture. Museen dhaloota Kiristoos dura bara 1593tti kan dhalate yeroo ta'u, raajii, geggeessaa, abbaa murtii, barreessaa seenaa fi araarsaa ta'ee tajaajileera. Kitaabota jalqabaa Peentaatuk jedhaman 5 dabalatee kitaaba Iyyoob, faarfannaa 90 fi tarii immoo faarfannaa 91 barreesseera. Jechi uumama jedhu jalqaba yookiin dhalachuu hiika jedhu qaba. Kitaabichi hawaan kan uumame akkamitti akka ta'ee fi Waaqayyo namoonni akka irra jiraataniif lafa kan qopheesse akkamitti akka ta'e nutti hima. Akkasumas argama saba Israa'elii fi hamma dhaloota Kiristoos dura bara 1657 Yoosef Gibxii keessatti du'etti sabichi akkamitti akka babal'ate seenaa ibsu qabateera. Kitaabni uumamaa boqonnaa 50 qaba. Boqonnaan 1 fi 2 Waaqayyo yeroowwan guyyoota jedhee waame 6 keessatti lafa ilmaan namootaatiif akkamitti akka qopheessee fi dhiiraa fi dubartii jalqabaa jechuunis Addaamii fi Heewaaniin akka uume nutti hima. Addaamii fi Heewaan horanii lafa akka guutanii fi isas akka to'atan isaanitti himamee ture. Akkasumas carraa bara baraaf jiraachuu qabu turan. Boqonnaan 3 Heewaan qorumsa bofa tokkootiin mo'amuudhaan utuu Waaqaaf hin ajajamin akka hafte dubbata. Addaamis utuu hin ajajamin kan hafe yeroo ta'u, ilmaan namootaa irratti cubbuu fi du'a fidaniiru. Boqonnaan 6 maleekonni hamoon foon uffachuudhaan dubartoota akka fuudhan akkasumas ijoollee diqaalaa Neefiliim jedhaman akka godhatan nutti hima. Hammeenyi babal'atee waan tureef Waaqayyo bishaan badiisaa guddaa ta'e fiduudhaan uumama foon uffate hunda balleessuuf murteesse. Haa ta'u malee Nooh Waaqayyo duratti fudhatama waan argateef maatii isaas ta'e bineeldota garaa garaa badiisa irraa oolchuuf doonii guddaa ta'e tokko akka ijaaru Waaqayyo isatti himeera. Boqonnaan 10 fi 11 bishaan badiisaa booda namoonni magaalaa fi gamoo guddaa ta'e tokko ijaaruu akka jalqaban dubbata. Gochi isaanii kun kaayyoo Waaqayyo wajjin kan wal faallessu ture. Haa ta'u malee Waaqni afaan isaanii walitti makuudhaan akka bibittinnaa'an godheera. Boqonnaan 11 hanga 25 Abrahaam isa nama amantii ture irratti xiyyeeffata. Boqonnaa 12 irratti Yiho'aan Abrahaam isa yeroo sanatti Abrahaam jedhamaa tureen gara biyya yeroo booda saba guddaa itti ta'uu akka deemuu fi namoonni hundi karaa isaatiin akka eebbifaman isatti himeera. Boqonnaa 15 irratti Yiho'aan Abrahaam kan danda'u yoo ta'e urjiiwwan samii akka lakkaa'u isa gaafateera. Achis sanyiin kees akkasuma ni ta'a isaan jedhe. Kana beektuu? Kitaabni uumamaa guutummaa kitaaba qulqulluutiif bu'uura ta'a. Mirgi Yiho'aan bulchuuf qabu akka mirkanaa'u akkasumas kaayyoon inni lafaafis ta'e ilmaan namootaatiif qabu akka raawwatamu ibsa. Kunis karaa mootummaa isaa isa harka sanyicha abdachiifamee keessa jiruutiin raawwatama. Waa'een sanyii kanaa fi hojii isaa jalqaba kan dubbatame uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti. Kitaabni mul'ataa immoo sanyichi mataa seexanaa isa bofa isa jalqabaa ta'ee kan buruqsuu fi eebbawwan abdachiifaman ilmaan namootaa ajajamoo ta'aniif kan argamsiisu akkamitti akka ta'e dubbata. Boqonnaan 19 halalummaa guddaa raawwataniin kan ka'e Waaqayyo Sodoom, Gomoraa fi magaalota naannoo isaanii jiran akka balleesse nutti hima. Boqonnaa 22 irratti Yiho'aan Abrahaam ilma isaa Yisaaqiin aarsaa akka godhu isa gaafate. Utuu Abrahaam aarsaa isa gochuuf jedhuu garuu Yiho'aan isa dhaabsiseera. Akkasumas sanyii isaa ilaalchisee waadaa kanaan dura isaaf gale akka raawwatu isaaf mirkaneesseera. Boqonnaan 24 hanga 50 adda durummaadhaan Yisaaq ilmaansaa warra lakkuu ta'an Yaaqoobii fi Esaawu irratti akkasumas Yoosef isa ilma Yaaqoob ta'e irratti xiyyeeffata. Yisaaq Yaaqoobin eebbiseera. Sana booda Yaaqoob biyya fagoo Paadaan Araam jedhamu deemeera. Achittis Yaaqoob Liyaa, Raahelii fi tajaajiltoota isaanii lamaan irraa ilmaan 11 godhateera. Sana booda Yaaqoob gara Kana'aanitti kan deebi'e yeroo ta'u Waaqayyo maqaa isaa jijjiiree Israa'el isaan jedheera. Raahelis ilma Yaaqoob isa 12ffaa kan deesse iddoo kanatti ture. Boqonnaan 37 hanga 41 Yoosef umurii isaa waggaa 17tti obboloonni isaa akka isa gurguran Phooxifaar isa ajajjuu eegdotaa Fara'oon ta'eef garbicha kan ta'e akkamitti akka ta'e nutti hima.
Yeroo booda haati manaa Phooxifaar Yoosefin sossobdee akka ishee wajjin ciisu kan yaalte ta'us utuu ishiidhaaf hin milkaa'in hafeera. Achiis dirqisiisee na gudeeduuf yaaleera jechuudhaan akka mana hidhaa galu gooteetti. Yoosef umuriinsaa waggaa 30 amma ta'utti mana hidhaa keessa tureera. Sana booda immoo gargaarsa hafuura qulqulluutiin abjuuwwan Fara'oon hiikuu danda'eera. Kanaan kan ka'es Yoosef mana hidhaatii kan gadhiifame yeroo ta'u muummicha ministeeraa Gibxii ta'es muudameera. Boqonnaan 42 hanga 47 Yoosef maatii isaa wajjin deebi'ee jiraachuu akka jalqabee fi Gibxii keessatti namoota biyya ormaa ta'anii jiraachuu akka jalqaban nutti hima. Boqonnaan 49 raajii Yaaqoob yommuu du'uuf jedhutti ilmaansaa ilaalchisee dubbate qabateera. Sanyiin abdachiifame karaa hidda dhalootaa Yihuudaatiin akka dhufu raajiin dubbatameera. Innis Shiiloo jechuunis isa sabni isaaf abbumamu sanadha. Kitaaba uumamaa yommuu dubbistan rakkina ilmaan namootaatiif wanti sababa guddaa ta'e kan ibsame akkamitti akka ta'e, abbootiin amantii bara durii surraa fi eebba Waaqayyoo kan argatan akkamitti akka ta'ee fi waadaa Yiho'aan namoota kanaaf gale karaa Yesuus Kiristoos isa mootii mootummaa Waaqayyoo ta'een kan raawwatamu akkamitti akka ta'e hubachuuf yaalaa.